Hello guys, akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii keenyaa bakka nagaan nu eegdanii har'aan tana wanni qabannee isiniif dhiyaanne Cost 2 Chapter 3 Information for Budget Planning and Control Process kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanne. Budgeting is a common accounting tool that companies use for implementing strategy. Budget jechuun herrega waliigalaa kan dhaabbileen tarsiimoo adda addaa hojiirra oolchuuf itti fayyadamudha. Budget jechuun herrega waliigalaa jechuudha. Herrega waliigalaa kan jennuun sanii jechuudha. Budget are an integral part of the management control system. Gaafa kana jennu baajjetni sirna to'annoo bulchiinsa keessaatiin qaama barbaachisaa ta'edha. Sirna to'annoo bulchiinsaa keessatti qaama barbaachisaa ta'e jechuudha. Maal jechuun budget are an integral part of management control system jechuun. Akkasumatti management use budget to communicate direction and goals through a company jechuun kan jechuun manaajmentoonni kan ittiin hojjettoonni kaampaanii sanii dhufanii communicate wal godhan jechuudha. Karooraa fi directionaa fi kaayyoo kaampaanicha sanii irra walaasanii manaajmentiin guddaas ta'e xiqqaas ta'e jala wal dhufanii kan ittiin communicate wal godhanii jechuudha. Akkasumatti budget provide measure of the financial result company expect from the planned active kan jennu kun budget provide ni jechuun major financial result ni saffaraachuu maal saffartoowwan bu'uura maallaqaa dhaabbati tokko hojiiwwan karoorfame irraa eegu jechuudha. Result jechuun bu'aa kaampaaniin takka wanta pilaan gootee ittiin karoorsifte san irraa ittiin eegdu jechuudha. San provide godhaa. Management provide measure of the financial result a company accept from its plan active. Baajjetni saffartuuwwan bu'aa maallaqaa dhaabbatti tokko hojiiwwan karoorfame irraa eeguudha. Akkasumatti ammas by planning manager learning to anticipate and avoid of potential problem. By planning karoorfamee jechuun manaajira learning to anticipate godhachuun fuula dura tilmaamee and avoiding potential problem hidhaan geessaa jechuudha. Inni ittisaa jechuun maal probleemota dhufan san. Akkasumatti tan unexpected problem tan rakkoolee hin tilmaamne hundaa'u manaajirri kan focus godheetiin carraa qabutti eegaa jechuudha. Akkasumatti provide framework for judgment performance and facilitate learning. Kan jechuun raawwii hojii murteessuuf yookaan immoo barachuuf haala mijeessuuf bu'uura ni kennaa ni ta'a. Yaadni waan yaaddan jechuudha. Facilitate learning jechuun barumsaaf haala mijeessuu jechuudha. Akkasumatti budget motivate manager and other employment. Baajjenni kun motivate godhanii kaka'umsa uumaa jechuudha. Manaajiraa fi other employment hojjettoota biroofillee jaamee yaadama. Akkasumatti budget jechuun maal jechuudha? Budget is the quantity expression of a proposed plan of the action by manager for specific period and aid to coordinate
what need to be done to implement that plan. Siigalema akkana jechuun baay'ata jechuun karoora hojii yaadamee hoggansi yeroo murtaa'eef jechuudha. Hoggansi yeroo murtaa'eef kan ibsu jechuu baay'inaan ibsuu maal jechuu karoora hojii yaadamee hoggansi yeroo murtaa'eef baay'inaan ibsuu fi karoora san hojiirra oolchuuf maaltu hojjetamuu akka qabu qindeessuu gargaarsa ta'a jechuudha. Kana jechuun what need to be done kan jennu kana karoora san hojiirra oolchuuf maaltu hojjetamuu akka qabu qindeessuuf gargaarsa ta'a. Implement that plan hojiitti hiikuuf jechuudha. Karoora sana hojiitti hiikuudhaaf maaltu hojjetamuu qabu maal jedhanii kan ittiin tilmaaman sanii jechuudha. Akkasumatti a budget generally including both financial and non-financial aspect of the plan. Baajinni kun walumaa galatti including maallaqaa fi faayinaansii alatti jechuudha. Faayinaansii fi faayinaansiidhaan alatti of the plan in the service blueprint jechuun karoora baafatanii sarviisoota kana jechuudha. Hojii kana akkamitti akka wanna goonu jedhanii akkamitti akka sochoosan akka waliigaltee karoorichaatti gama maallaqaa fi maallaqaa alatti ta'ee kan hammatu yoo ta'u yeroo dhufu keessatti dhaabbatichi akka hordofamu akka pilaanaatti tajaajila jechuudha. Akka pilaanaa ta'ee blueprint jechuudha. Akka pilaanaa ta'ee ni tajaajila jechuudha kaampaanii kana keessatti. Maal jechuun building budget generally including both financial and non-financial aspect of the plan and it serves as a blueprint for the company to follow in an upcoming period. Akkana jechuun akka waliigalaatti karooricha gama maallaqaa fi maallaqaa ala ta'e kan hammatu jechuudha. Financial and non-financial kan jennuun kun maallaqaa fi maallaqaa alatti ta'e kan hammatu yoo ta'u yeroo dhufu keessatti dhaabbatichi akka hordofuuf akka pilaanaatti tajaajilaa jechuudha. Blueprint for company flow godhuun akka hordofuun in a upcoming periodidha jechuudha. Hordofuuf akka pilaanaatti tajaajilaa jechuudha. Akkasumatti type of budgetii jira. Type of budgetiin shaniitu jira. Inni tokkoffaan strategy budgetiidha. Inni lammaffaan long range budgetiidha. Inni sadaffaan capital budgetii. Strategic budget it is the most forward looking budget which set overall goal and objective of the company. Kana jechuun most forward looking jechuun kan fuula dura kan yeroo kan fuula dura tilmaamu san jechuudha. Fuula dura most forward looking kan fuula dura fiichee ilaalu san jechuudha. Which set overall goal kaayyoo hunda dhaabbata saniitiif jechuudha. Kaayyoo hunda dhaabbata saniitiif jechuun kaampaanii tokko keessa kallattii takka wanti deemtiree kana siin ba'a kana achiin ba'a kaayyuma kaampaanii san qabdu hunda galmaan gahuudhaaf kaayyoo isiin qabdu kallattii hundaan sochoosuudhaaf overall general goal kaayyoo isaanii hunda objective of the organization objective organization saniitii jechuudha. Strategic budget jechuun overall goalidha. Kaayyoo isaa hunda taakam most forward looking budget tan fuula duraa jechuudha.
sana jechuudha. Long range budget jechuun ammoo coordinate with capital budgetidha. Capital budget kun they provide forecast financial statement for waggaa 5 hamma 10 period kan ture jechuudha. Capital waggaa long dheerii yeroo dheertuu kan ture jechuudha. Waggaa 5 hanga 10 kan ture jechuudha. Capital inni sadaffaan capital budgetidha. Capital budget this is a budget kunillee budgetaa that detail plan expenditure for facilitate. Kana jechuun kaapitaala baasii jechuudha. Gadi fageenyaan plan godhanii karoorsaa jechuudha. Baasii expenditure for facilitate waan baasu jechuudha. Wantoota haaraa ittiinis bitee ittiin galchu equipmentoota fa'aa new productionii haaraa fa'aa and other long term investment kan long term investmentii fa'aadha jechuudha. Plan expenditure jechuun karoora baasii irratti for facilitate kan haala mijeessu jechuudha. Akkasumas equipmentootaa fi new productioniilee adda addaa akka galchutti akka godhu baasiidhaan ni misan kataatuun capital budget jennaan jechuudha. Akkasumatti type of budget keessaa master budget dhufnee isa afuraffaarra jirra. Master budget jechuun master budget or profit plan. Master budget jechuun yookaan immoo profit plan jechuun tokkuma is a comprehensive set of budget covering all phases of organization operation for a specific period of time. Kana jechuun master budget jechuun profit of plan karoora bu'aa jechuudha. Bu'aa karooraa comprehensive set budget over all phase of an organization operation hojii dhaabbata sanii hundaaf qabu jechuudha. For a specific period of time yeroo murtaa'etti kan baafamu sanii jechuudha. Specific period of time jechuun yeroo murtaa'e sanitti hojii dhaabbata sanii hundaaf bakka akka bahu master budget jedhama jechuudha. It is an extensive analysis first year for a long range planned. Waggaa jalqabarraa hanga onnaatti jechuudha. It is summarized planning jechuun wanti plan saniitis summarize godhan jechuudha. Jala deemanii active godhanii all sub unit of organization unitoota organization san keessa jiran hunda jechuudha. Seel gurgurtaadhaas haa ta'uu oomishaas haa ta'uu distribution and finance akkasii jechuudha. Kan hunda summarize godhe jechuudha. Walitti qabatee continue or rolling budget it is a form of master budget for me. Master budget that add one period in the future. Master budget irratti add one period waggaa tokko in the future fuulduraaf irratti dabalanii jechuudha. As a period waggaa tokko just instead of odoo addaan hin citiin period process odoo addaan hin citiin irratti hidhan jechuudha. Continue budget force akkasumatti itti fufaa jechuudha. Manager to always think about waggaa 12 baatii 12 san itti yaada jechuudha. Yeroo hunda ragaa jechuudha. Not just remaining kan addaan hin hafin jechuudha. Not just remaining jechuun akkas jechuudha. Months in the fixed budget kan hin dhaabbatin circling san kan dhaabbatin continue akka itti fufuuf jechuudha. Add one period itti qaxxalaa jechuudha gara futureetti. Add one period jennaan ni add one period in the future jennaan ni jechuudha. Akkasumatti framework of budgetidha jira. Kan itti aanu ishee framework of budget jechuun maal jechuudha? Budget is a quantitative plan for acquiring and using resources over a specific period of time. Akkana jechuun karoora baay'inaan qabeenya yeroo murtaa'e keessatti argachuu fi itti fayyadamuudhaati. Using resource over yeroo murtaa'e keessatti using resource over a specified time period kan jennuun kana jechuudha. Yeroo murtaa'e keessatti itti fayyadamuu danda'udha.
maal karoora baay'ina qabeenya keenyaa kana jechuudha. Karoora baay'ina qabeenya argannee kana pilaan argannee kana using resource over itti fayyadamuu danda'u over period of time yeroo murtaa'etti working document kana working document at the core of the budget process called kana jechuun sanada hojii wirtuu adeemsaa baajeta ta'e maaster baajetii jedhama jechuudha. Akkasumatti the master budget is the principal output of a budget system. Kana jechuun oomisha ijoo sirna baajetaa is a comprehensive profit plan that ties together all phase of organization operation. Akkana jechuun oomisha ijoo sirna baajetaa karoora bu'aa pilaanaa marsaa hojii dhaabbata tokkoo hunda walitti hidhuu all phase organization operation hojii isaanii jechuudha hunda together walitti godhachuu walitti hidhaa jechuudha. Maal profit of pilaanii karoora akkasumas karoora principal output of budget system is a comprehensive profit of plan. Bu'aa karooraa ties together all phase of organization operation isaan kana together wal godhachuu walitti hidhaa jechuudha. Master budget comprises money separate. Baajetni kun hedduun isaanii addaan bahaa akkasumatti schedule irratti illee that are interdependent. Kan addaan bahu ni jira, kan addaan hin baane kan walirraa hin cinnes ni jira jechuudha. Master budget evolve from both operating and financial decision made by manager. Kana jechuun hojiidhaa fi faayinaansii keessattis decision godhuu murteessuu made by manager jechuun murteessu. Kana jechuun operation decision gaafa inni deals with how to best use the limited resource of an organization. Kana jechuun hojii irratti hojii hojjetamuu irratti how to best akkamitti best use sirritti bareechinni akkamitti itti fayyadamnaa use the limited resource of qabeenya limited resource of organization kana sirritti seera qabeessaan limit goonee jechuudha. Akkamitti itti fayyadamnaadha operation karoora hojiiti kun san akkamitti akka itti fayyadamnu decision godhaa jechuudha made by manager. Financial decision ta'an financial decision deals with how to obtain the fundii maallaqaa akkamitti argannaa to acquire the resource arganne sanirraa akkamitti fundii argannaa. Isin itti aantu the master component major component of the master budget. Major component of master budget are operating budget and the financial budget. Componentiin master budgetidha habba lamaatu jira, operating budget fi financial budget. Operating budget jechuun concerned with the income generating active jechuudha. Income generate active of the firm. Eenyufaadha sale production faa and finish good faa inventory jira kana jechuudha. The ultimate outcome of the operating budget is a project or budget income statement jechuudha. Isin gaafanii fi close taatu income statement close taatu. So it is all about budget income statement and supporting budget schedule irratti jechuudha. This budget specify how to operation akkamitti ittiin hojjenna jechuudha will be carried out to
meet the demand for good or service. Fadha good tajaajila good or service kana akkatti wanta itti ibsinu wantawwan agarsiista. Financial budget gaafa inni immoo financial concerned with the inflow dha. Isiinsa maali? Outflow dha qabaddu. Outflow dha qabaddu. Inflow and isiin production dha. Sale dha. Akkas finish good inventory dha. Akkasii inflow and outflow of cash dha. Akkanumatti itti baafatta laagartee. Financial jechuun inflow and outflow of cash dha. Inflow and outflow of cash and with financial possession dha. Financial possession dha. Sigabaa. It comprise with capital budget isin tun eenyufaa qabiyyee akka isaan kun seelii qabdu, productionii qabdu, finished goodii fa'aa achi keessa qabdu, isin capital budget qabdi, cash budget qabdi, budget balance sheet qabdi jechuudha. And budget statement of cash flow dha. Isaan kun bara cash flow maa fi cash flow dha. Cashuma isaan. Tarreen olii sana immoo operation budget is a project or budget income statement income statement dha. Inflow and cash flow innaan ni jira. Balance sheet eenyu qabu? Balance sheet eenyu qabu? Financial flow dha. Cash budget eenyu qabu? Cash budget eenyu qabu? Capital budget eenyu keessatti? Isii tana keessatti jechuudha. Statement of cash flow eenyu keessatti? Flow as keessatti jechuudha cashiidhaa wajjin. Akkasumatti immoo kan developing or developing and operating budget dha. First section of the master budget keessa is the operating budget dha. Master budget keessa first section kan argamtu operating budget. Operating budget keessa tan jalqabarra jirtu first operation budgetiin sale dha yookaan immoo revenue dha. The revenue budget dha yookaan immoo sale budget dha. Itti aantee production budget dha. Itti aanteen direct material usage and direct material purchase budget dha. Direct labor budget dha. Overhead budget dha. Ending inventory jira budget. Ending inventory budget jira. Cost of goods sold budget jira. Market cost budget jira. Research and development cost budget. Distribution cost budget. Budget income statement dha. Isaan kana prepare goonu tokko tokkotti ilaallu. Step 1 prepare revenue budget. Operation budget keessa step tokko farka revenue dha yookaan immoo sale budget dha. Revenue budget jechuun calculate gaafa goonu in schedule usually starting point of for the operating budget dha. Isaan operating budget keessa start irratti jirtu revenue dha yookaan immoo sale budget dha jechuudha. Money factor influences the sale. Money factor influences the sale forecast. Warreen influence dhiibbaa irra fidan sale forecast sale irratti including the sale volume in the recent period. Eenyufaadha? Sale volume in the recent period, general economic condition, economic and industrial condition, market, research study fa'aa, price advertise fa'aa, promotion, competition, dorgomtoota promotionii fa'aa gaggeessu, promotion gaggeessuu, competition jechuun waliin dorgomuu, akkasumatti general economic jechuun economy irra waan kallattiidhaan dhufees ta'ee walumaa galatti hammatee isaan sanjii maal jechuudha? Haala condition market, haala magaalaanis, research study qo'annoon kunis gatiin advertise ittiin beeksifnus maal jechuudha? Factor influence sale forecast irratti jechuudha. Seelii kana fuula dura tilmaamnee himuudha irratti dhiibbaa warra fidan keessaa isaan kanaa jechuudha. Formulaan sidhaa revenue budget. Revenue budgetiin walqixa ta'a. Total unit expected to sale baay'isuu multiple
forecasted selling price dha. Tootaalii yuunitii sanii jechuudha. Tootaalii yuunitii saniitii fi selling price sanii jechuudha. Selling price hamma maallaqa ittiin bitamee sanii waliin baay'iftaa jechuudha. Yuunitii amma HP laaptooppiin kun amma 40,000 yuunitiidha. Selling pricein $250 gisee waliin baay'ifne akkas dhufaa jechuudha. Kana jechuun amount of revenue in the budget income statement dha jechuudha. Gaafa niif seelii barbaaddu hamma waan saniitii fi gatii waan sanii waliin baay'ifta. Budget income statement jechuudha. Akkasumatti step 2 prepare the production budget. Prepare the production budget in unity. Production budget step 2 production budget lists the number of units of that must be produced to satisfy sale need. Lakkoomsa nambarii unity oomishne san ka oomisha productionii oomishne san ka sale keessa ka must be produced to satisfy sale need. Isiisan furannaa jechuun isin depend taanaatiin jalqaba duraa isin furanna. And to provide for discarding inventory. Isa kanaas dhiyeessina jechuudha. The total finished good unit to be produced depend on budget unit sale. Eenyurra depend taana budget unit sale depend taana jechuudha. Expected change in unit inventory sale. Isa kana waan hin ta'in. The following formula determine. Formula asii ilaallaa. Budget production walqixa budget sale unity la budget sale unity in terma reefun tachuun itti dhoohinsanii qabadhu. Ida'uu target ending finish goodii minus beginning finished goodiidha jechuudha. Eenyu productioniidha qabadhu. Productioniin budget sale unity ida'uu target ending finish goodii inventory minus beginning finish good inventory. Eenyu nu kan guyyaa kashee budget production unity nu kan jechuudha. Formulaan saalaa kun ilaala. Schedule 1 irra jirtu unit schedule isiisanii add itti hidhaata jechuudha. Eenyu itti hidhaata? Target ending finish good inventory itti hidhaata. Akkasuma minus goote jechuudha. Deduct irraa goote jechuudha. Beginning finish good unit of finish good to produce goone jechuudha. Step 2 irratti